Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii akkasumas immoo chaanaalii Orjii Tawaahidoo marti keessan har'ammoo wanta addaan dhufe jechuudha. Egaa ammaan booda intarviiyuu obboleewwan keenya faarfattoota akkasumas immoo barsiisota akkasumas immoo namoota bebbeekamoon dabalatee waan irraa barachuuf intarviiyuudhaan dhufnee jira jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu maatiiwwan Waaqayyoo warroonni isinii danda'amu Video keenya aga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Har'ammoo obboleessa keenya baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu tajaajila mana kiristaanaa kan ta'e barsiisaa Efreemin qabannee jirra. Barsiisaa Efreem baga nagaan dhuftani. Baga nagaan jala obboleessa keenya jaallatamtoota. Egaa barsiisaa keenya har'a asitti kan isin waamnee fi wantoota gaggabaaboo isin gaafachuuf fida jechuudha. Innis maalidhaa jalqabuma irraa kaasee mee barsiisaan keenya iddoon dhaloota isaanii maqaan isaanii akkasumas immoo eenyummaan isaanii eenyudha kan jedhu namoonni baay'een waan gaaffiif ta'uu fi mee asirratti ibsatti ilaalla. Egaa galatoomaa gaaffii sirriina gaafatanii egaan anaadaa ganda qaatillaati tan dhaladhee achumatti tan dhaladhee achumatti tan guddadhee jechuudha. Egaa achumatti dhaladhee achumatti tajaajila mana amantaa tajaajila jalqabee jechuudha. Eshi eebbifama barsiisaa keenya Waaqayyoon isin haa eebbisu. Egaa barsiisaan Efreemii tajaajila mana kiristaanaati jedhama. Mitiree tajaajila mana kiristaanaa qulqulleetti maal miti. Mee tajaajila gara mana kiristaanaa kanatti akkamiin dhuftan? Akkamiin gara mana kiristaanaa kanaa dhuftan meesii? Egaa galatoon dhugaa dubbachuuf taananii gaaffii sirrii na gaafatte gaaffii baay'ee namni irraa barachuu danda'u. Egaa waa'ee seenaa kiyyaa xiqqoo nakaasaa asirratti innis maalidha seete jalqaba mana amantaa hin deemu ture. Yeroo ani mana amantaa hin deemnetti egaa wantoota baay'eedha qormaanni adda addaa narra gahaa ture. Egaa naannaa keenya abbaa fi haati keenyas baay'ee gara mana amantaa hin deeman turanii. Egaa isaanis Oromoon ayyaana baay'ee qabaa. Aadaa qabaa. Aadaa isaa keessatti waan baay'ee hordofa jechuudha. Egaa achi keessatti nus achi keessa turre jechuudha. Egaa isa san keessa turre yeroo sanitti yeroo daa'ummaa horii eegaa turretti yeroo barannutti jechuudha. Ijoolleen baay'een gara mana amantaa yeroo deeman warra gara mana amantaa deeman kana ijoollee baay'een jeeqaa ture dhugaa dubbachuuf taana. Naxalaa uffatanii yeroo deemanitti ijoolleen naxalaa uffatanii yeroo gara mana amantaa deeman jeeqan ture. Yeroo sanatti tikkitiifaatu jira jechuudha. Baay'een isaan qeeqaa ture dhugaa dubbachuuf taanaan. Dhumarra garuu isaan hiriyaa kiyya. Ijoolleen jalqaba deemaa turan suni hiriyaa kiyya waan si ajaa'iba. Ijoolleen suni oduma nani isaan tacha'u gaaf tokko akkuma na godhanii na sossobanii gara mana amantaa nagaatan gaafa gara mana amantaa dhaqu garuu gaafuma takka dhaqeennaan hin hafne gaafuma sanii deemuu jalqabe hanga ammaa kinoo as ga'e jechuudha. Jalqaba yeroo seentanitti mana kiristaanaa tajaajila mana sanbataatiin immoo abinnattiidhaan immoo akkamiin seentanii? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani jalqaba gara mana amantaa deemee fi yeroo daa'ummaa kootti jechuudha. Yeroo barumsa barachaa turetti baay'ee dhukkubsadhe buleessa keenya daakuu turusaa. Ija kana uma arguu hin danda'u ture. Iji kun na dhukkubee jechuudha. Halkanis guyyaas adda baafachuu hin danda'u ture. Yeroo kana garmalee yeroo dhukkubni hamaa kanaan qabamutti bakka waan godhu dhabe. Yeroo kana abbaaf haati koo humaan hawwachuu hin dandeenye. Yeroo san gara mana yaalaa nageessanii isaan wantoonni isaan hordofan ni jiru. Akka aadaatti wanti isaan hordofan ni jiru. Achi nageessu, as nageessu garuu fayyuu hin dandeenye waan si ajaa'iba. Fayyuu hin dandeenye jechuudha. As nageessu, achi nageessu garuu dhumarra immoo ani nama wayitiin Wuddaasee Maaramii naa bitaa afaan Oromootiin maaloo nan kadhannaa taasisuun qabaa. Kanaaf Waaqayyoon na fayyisa guyyaa tokko jedhee abdii godhadhee. Egaa namnis ani hiriyaa kootti kennadhee hiriyaan kootis kitaaba galata Maaramii kan jedhu afaan Oromootiin isa barraa'ee jirtu san ishee bitee naaf kenna namni. Egaa ishee kana dhugaa dubbachuuf guyyaa torba bicha kan kadhannaa taasise. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Gaafa guyyaa torba taasisee guyyaa torbaffaa irratti gannaa baala waldii ni nagasa ture. Mandara dhadhaa ni nagasa ture. Egaa anilleen yeroo sanatti daa'ummaa irraa kan ka'e mallaqa homaan qabu sumunii 3 qofaan qaba. Saantiima abbaa 25 kan 3 qaba. Isheen
yaa Waaqayyoo maaloo na fayyisi. Otoo na fayyiste ani boruu sila mallaqan harkaa qabu kana qabadhee siif dhufa. Aarsa siif allaadha jedhee Waaqayyoon kadhadhe. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ganama barraa kan yeroo ka'u iji koo kun lachuuyyuu na fayyi. Yeroo kana sumuunii sadan kana qabadhee guyyaa san jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ta'e namni na amanuu dide abbaan kootis haati kootis gaafii dide. Gaafa sanarraa jalqabee bakka mana amantaa nafne. Gonkumaa maaliif oolmaa guddaa naa oole. Jalqaba riqicha daandii kan naa ta'e isa jalqabuma daandii naa ta'e natti argisiise jechuudha. Sanaan booda sumuunii isaan qabadhee dandeeme naaf fayyee fayyinaan dhukkubnis natti hin deebine ergasii haga ammaatti mataan kootis na dhukkubee hin beeku. Galanii Waaqayyoof haa ta'u mana kiristaanas tajaajila koo itti fufta jechuudha. Tajaajilamaan ture. Sanumaan jechuudha. Tajaajilamaan. Erga tajaajilamteen boodatti mawwaatitti tajaajilatti baate jechuudha. Barataa dilbataa ta'e barachaa ture sirriitti waggaa dheeraa fi barataa dilbataati. Dhugumatti eebbifama barsa keenya Waaqayyoon isin haa eebbisu. Mee isinilleenis ijoolleen hordoftanii chaanaalii Urjii Tawaahidoo kana warroonni dilbataa taatan asumaanii yaada qabdan koomentii keessan irratti kaa'aa jechuudhaan akkasumas immoo gaaffii keenya lammataatti deemna barsa keenya. Egaa mana kiristaanaa dhuftanii dhugaa dubbachuu fi akki itti mana kiristaanaa dhuftan kun baay'uma nama ajaa'iba. Dhugaa Waaqa dubbachuuf jechuudha. Ajaa'ibaadha. Garuu immoo erga mana kiristaanaa kana dhuftanii tajaajiluu eegaltanii faayidaa akkamitti argattan? Galatoomi dhugaa dubbachuuf taananii sirriidha obboleessa koo. Ani gaafanii mana amantaa hin dhaqnetti yeroo mana amantaa hin dhaqne sanitti dhugaa baay'een amala fafeen qaba ture. Amala kana hin jedhamne amala baay'ee nama fuulduratti ija namaa fuulduratti tollee fi gocha inni hojjetu gocha nama baay'ee nama dabbaru ture. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Erga gara mana amantaa deeme garuu gochi inni hojjechaa ture sunis dubbiin kootillee hundumtiyyuu Waaqayyoon toora na agarsiisaa dhufe jechuudha. Sana booda sirrate jechuudha. Sanaan booda anillee sirrachaa dhufe. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Gaafan gara mana amantaa ergan dhaqee mana amantaa keessa ergan ture waa baay'een baradhe. Waa baay'een arges. Egaa mana amantaa keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan seenaa jallaa sun seenaan kiyya jechuudha. Seenaan jallaa sun hin sirrate. Gara seenaa gaariitti jijjiirama. Haadha abbaa qollee hin kabajitu. Waan seenaa ajaa'ibu keessaa waan yaadadde. Yeroo midhaan nyaadhee gaafa midhaan xumuru saayinaa irratti naaf kenna. Saayinaallee asii achitti darbaa. Daa'imummaa gisee sana jechuudha. Osoo mana kiristaanaa seenee. Erga barataa sanbataa ta'ee barachaa ture booda waan kana hundumaa baradhee gara hojiitti fide jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo baay'ee tokko namatti tola. Egaa manni kiristaanaa keenya naamusa akkanaatti kan nu barsiistu yeroo naamusa hin qabne sanatti gara mana kiristaanaa yoo deemnutti naamusa horanna jechuudha. Kuni barumsa guddaadha obboleewwan keenya dhugaa Waaqa dubbachuu fi obboleessa keenya baay'ee eebbifamaa isin jenna. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Meegaa asumaan immoo gaaffii tokko qofa isin gaafadheen guyyaa har'a interviyuu kiyya goolaba jechuudha barsa keenya. Egaa mee isin mana kiristaanaa keessatti yeroo mara jechuudha tajaajila baadiyyaa kan tajaajiltan. Mitiire tajaajila baadiyyaa kana keessatti akkam ammi manni kiristaanaa baadiyyaa akkamiin jirame? Haala kamiin irra jira? Yeroo kanatti manni kiristaanaa tajaajila akkamiin kennaa jirame barsa keenya? Isa nuu ibsaanii. Egaa obboleessa keenya gaaffii baay'ee barbaachisaadha kanatti na gaafatte. Galatoomis hin jira. Dhugaa dubbachuuf taananii manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoon tajaajiltoota baay'ee qabdi. Waaqayyoon yaa galatu. Tajaajiltoonni egaa mana keenya keessa jiran baay'eetu jira. Afaan adda addaatiin barsiisuu kan danda'u. Ogummaa Waaqayyoon kennee baay'eetu jira. Garuu rakkinni isaanii maal seete obboleessa keenya? Magaalaa qofa keessatti tajaajila isaanii dhaabanii dhiisu. Baadiyyaan kennan tajaajila. Baadiyyaa baay'een isaanii gara baadiyyaa deemanii hin tajaajilan. Manni kiristaanaa baadiyyaa. Akkasumas immoo tajaajilli afaan Oromoo sirriitti gara baadiyyaatti kennamaa hin jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Egaa sababii kanaatiif namoonni immoo amantaan biroo gara baadiyyaa deemanii namoota hubannoo hin qabne kana namoota Ortodoksii keessa jiran kan hubannoo hin qabne baay'eetu jira. Baay'ee jira dhugaadha baadiyyaa gara baadiyyaa deemtu kan si mararu dhugaa dubbachuuf tanan waa'ee kirrii morma isaa irratti hidhachuu hin beeku. Zim jedhee callisee namni waan hidhachuu qabuuf
hidhata qofa. Malee maaliif kirrii kana mormatti hidhatta jette maaliif kirrii gurraacha hidhatta maaliif kirrii adii diimaa maaliif hidhachuus barbaachisa otoo gaafatte waan tokko hin beekan. Warroonni gara baadiyyaa jiran kun jechuudha. Baay'ee kasi maraan isaadha jechuudha dhugaa dubbachuuf oote. Egaa tajaajilli dhugaa akka inni beekutti otoo gara baadiyyaatti hundi keenya asuma ergaa dabarsa jechuudha. Tajaajiltoonni baay'een gara baadiyyaatti baay'inaan tajaajila isaanii geessanii natti tola. Gara tajaajila baadiyyaa osoo tajaajilanii. Namoonni baay'een tajaajiltoonni tokko baadiyyaan deemnu jedha. Tajaajila hin kenninu jedha. Waan garaagaraa jechuu danda'u. Amma garuu kanaan boodatti dhaloonni dhufu baadiyyaa keessatti sirriitti hojjetamuu qabaadha. Dhugaa eebbifama barsa keenya waaqayyoon isin eebbisu. Egaa guyyaa har'aa immoo interviyuu keenya asitti goolabnee jirra. Guyyaa har'aatiif kabajamtanii waan dhuftanii fi keessummaa urjii tawaayidoo taatanii waan argamtaniif eebbifamaa isiniin jenna barsa keenya. Waaqayyoon isin eebbisu isinillee. Egaa hordoftoota keenya hundumti keessaniyyuu akkuma daawwachaa jirtanidha. Dhugaa baay'ee kan namatti toludha. Barsan keenya seenaa guddaa qabu. Waaqayyoon isaan eebbisu, waaqayyoon isaan kabaju jenna. Egaa obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana warroonni argitan akkuma argitaniin sheer koppiliink akkasumas immoo ijoollee kaanitiif sheer godhaa isiniin jenna. Eebbifamaa yeroo itti aanutti aga deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Eebbifamaa. Waaqayyoon isin eebbisu. Galatoomaa barsa keenya.